keessummaan keenya har'a Ameen Teewodiroos. Ameen Teewodiroos. Bareedu. Ameen kun nagaa keeti. Mee fachi rifeensa keetiin kophaasaan nagaa gaafadha. Afachi eessa jira asini? Rifeensa Ameen Teewodiroos mee akkamati? Nagaa keeti? Galata Waaqayyoo nagaa keenyadha. Taa'i baga nagaan dhufte. Ameen Teewodiroosii fi rifeensa ishee dhufaniiru keessummoota keenya har'aati. Egaa osuma asofnuu rifeensi nyaata barbaada. Amma argite intalachi teessuun argite rifeensi ishee akkuma keeti. Rakkinni isaa isheen bitteeti. Maal seete isheen bitteeti. Kan kee kennaa isaati. Anaaf Waaqayyootu naaf kenne. Lakki garuu ni qoratamta. Ittoolee kunoo tuqi. Afachu achi miti iddoo kana tuqama bara iddoo kana kunoo nuti ni beekna maal taateeti. Waan nama quqquun qabu smuuziidha. Hiciitiin isaa maalidha? Kokonaatiidha. Wanta nyaatamuudha? Ni nyaatama? Ni nyaatamas ni dibamas. Nuti waan nyaannu iyyuu hin arganne kanaaf. Maqaa kee guutuu hanga akaakilee keetti natti himi. Ameen Teewodiroos Atsimaa Kidaane. Waggaa meeqaffaa keeti? 9. Eessarraa dhufte? Austin, Texas. Waajjira galiirraa dhufte mooti? Texasiin jedhee. Texas jettee tole. Eessatti baratta achitti? Idea Round Rock Tech. Akkasii? Wandiraaddi jettee? Idea Round Rock Tech. Lafti ni naannofti moo? Inni naannoftu addunyaatu naanna'a. Lafti hoo dhaabbatteetiin ilaalti. Si naannoftuu nana jettee jechuudha. Miti? Afachu callistee yeroo naannoftuun dadhabdu? Dadhabdu maaliif yoo jettee namoonni hin dhagahan. Amma naanna'aa jirti. Amma naanna'aa jirti? Eeyyesti dhagahama. Ameenati immoo nagayyoomsi ta'i. Amma ani taa'ee tanan jira maal ishiitu naanna'a? Sitti dhagahamu kaa? Amma naanna'aa jirti yoo ta'e ani. Giraafitii qabde kaa? Natti agarsiisa maaloo eessa jira? Giraafitii moo? Walla kana dhiisi. Giraafitii maaloo walla barsiisa? Sitti mul'atu garuu sirra jira. Afachu ana kamittiin argu afachu mee eessa jira? Qilleensa keessa. Qilleensa keessa jira. Hin sodaatin. Amma soo giraafitiin hin jiru ta'e biddeena nyaachuu hin dandeessu. Maaliif? Biddeen siif dhiyaata. Si garuu gara qilleensaatti si baasa. Ani gara oliittan deema. Irraa ol hanga samiitti ol deemta. Argaan jira buddeenni kona jalaa fagaachaa jira. Dhiisi hin jedhaa jechuudha. Ajaa'ibadha kun dhugaadha. Akkanatti. Osoo akkanatti naaf ibsaniiru ta'e fiiziksii dhibban fiduun ture duratti. Garuu hin baranne. Hin baranne. Ani? Miti yeroo na agartu akkasan fakkaadha miti? Rakkoon qaba ati sin barsiisa. Nyaata Itoophiyaa ammayyaa ta'an sadinaaf waamime. Shiroo. Nyaata ammayyaa shiroo. Ittoo barbaree hin qabne. Ittoo barbaree hin qabne nyaata ammayyaawaa ta'an tole. Hundee diimaa. Hundee diimaa. Inumaayyuu sadan sana keessaa ammayyaan hundee diimaadha. Nyaata aadaa keessaa akkaataa ittoo moosee barbaree hin qabne itti hojjetan dubbadhu. Jalqaba dinnichaa ni bitti achi booda. Eenyudha isheen bittu? Sidhakoo. Anuma moo? Dinnichi ni quncifama. Qunca'u? Lakki al tokko viitaamiinii qola isaarra jira jedhaniitiin haasa'u. Wayyoo salphadhe. Nan salphadhe. Dinnicha ni bitta. Bite. Achiin booda gogaa isaarraa quncista. Gogaa isaa moo? Mooseen gogaa qaba tole. Achi booda gogaa irraa kaastee ni mummurta. Qaxale tole. Achi booda ittoo hojjetta. Akkamitti hojjetama ittoon? Afachu. Ittoon hojjettaa. Ittoon hojjettaa hin jedhamu. Ittoon akkamitti akka hojjetamu gadi fageenyaan piroosesii isaa natti himi. Ittoo maalii hojjetta? Ittoo moosee barbaree hin qabneeti qaba. Ittoo moosee barbaree hin qabne irra jira bara. Qodaa fidattee? Qodaan fida jalqaba. Qodicha irratti zayita naqxa. Eessaa dhufeeti? Siin fida. Tole giiftii kosii dhufeedha taanaan? Achi booda soogidda waan akkasitti goota. Tole. Ashaboon rakkoon qabu Itoophiyaa keessatti. Barbaachisaan soogidda dhabadhu. Ashaboon isni biratti baay'ee bushaadha. Achiin booda ittichi akka itti hojjetamu hin beeku. Dhugaadha kiiloomeetira 50 guutuu na dadhabsiisteet meeshaa koo fidee as dhufeen baasii ji'a koo fi meeshaan ittiin kukkutadhu fidee dhufeen hin beeku akkamitti akka hojjetamu naan jette. Afachu hanga asitti kanan ittiin dadhabee hoo. Egaa waxii barbaree hin qabne qilleensa irratti na nyaatteetti rakkoon qabu. Namaaf yeroo maal gootudha kan baay'ee sitti tolu. Harka qalleeyyiif qarshii kennuu baay'een jaalladha. Yesobaa. Hojjetee beektaa? Yoom? Gaaf tokko yommuu baganaadhaa deebi'u. Ni baratta? Nan baradha. Eessatti? Saalita Mireet. Waggaa 9tti baganaa taphachuu barachaa jirta? Har'a siifan tarreessa. Anaaf moo? Booda.
Anu murii keetti qorqii waliin nan taphadha. Sababni isaa bilisaadhaan bariin kafaltu. Eeyyee kunoo kanatti malee. Asitti sirriitti qaba. Egaa namaaf yeroo maal gootuudha kan sitti tolu siin jennaan yeroon baganarraa deebi'u naan jette. Namoonni baay'een karaarra ta'anii kadhatu. Baay'ee na gaddisiisu. Achiin booda harmee kun qarshii naaf kenniin jedhaan. Achi booda qarshii naaf kenniti isaaniifan kenna. Ati yoo namni yeroo maal siif godhuudha kan gammaddu? Quxisuuwwan koo ana yommuu na kabajan. Yeroo si kabajan? Akkasumas barumsa kootiin yommuu badhaafamu. Badhaafamtee beektaa? Eeyyee kutaa sadaffaatti ani pireezidaantii waliigalaati. Eeyyee. Dhiifama hanga ammaatti waan namaa dubbadhee yoon si mufachiise? Lakkii na mufachiisne. Namoota 5 waliin dorgome ani tokkoffaan bahe. 5 isaanii eenyudha kan si faana dorgomaa ture? Jasmiin. Faranjii? Eeyyee hundi isaanii faranjiidha. Injennee kunoo laalaagaa faranjii waliin. Faranjii waliin dorgomteetti mucaan keenya kan tokkoffaa baate. Tiraampi faa? Joorji Bush faa mooteetti kan ishiin pireezidaantii taate. Mister Pireezidaantii sin jecha sakuriitii qabdaa? Miis Pireezidaantii. Miis dhiifama Ingiliffa gooti. Ingiliffa fiilmiiti kan nuti qabnu. Mee waan giraamerii jedhu dubbisimee obbo Asheetu. Miis Pireezidaantii. Sakuriitii qabdaa? Wanti si gaddisiisu hin qabu. Mootummaan Ameerikaa sakuriitii siif irra madumoo? Anadha pireezidaantiin Ameerikaa. You are the president! Akkuma Obaabaanti gara fuulduraatti numaayyuu? Obaamaa? Wanti si gaddisiisu inni amma pireezidaantii miti. Wanti nama gaddisiisu sadha. Eeyyee inni bahee Tiraamp galee. Eenyumtuun jaalanne ni bahee. Achi booda amma immoo Baayidentu seene. Tiraampiin eenyumtuun jaalanne? Eenyumtu. Maaliifin jibban? Yeroo koronaa sana haguuggii funyaaniin godhate. Eeyyee akka dhukkubsan nu barbaadeetti. Tole Baayidenoo akkami maaksii fayyadamaa jedhaa? Eeyyee haguuggii godhadhaa jedha. Akkasumiti? Eeyyee. Nama kan kabajuu qabnu yoo maal ta'edha? Homaa qabaachuun irraan eegamu. Namaaf kan barbaachisu nagaa fi jaalaladha. Akkasidha moo ani garuu yeroo laalu namni baay'een uffata xuraayoo uffatte sin kabaju. Inni sirrii miti maaliif yoo jette isaanis nama. Kan nama uume eenyudha? Waaqayyoodha. Humna balleessuu kan qabu eenyudha? Waaqayyo. Amma garuu lafarratti kan nama baay'ee balleessaa jiru maalidha? Namadha. Uumama Waaqayyo uume namni yeroo ajjeesu Waaqayyo maal jedha? Ajaja kurnan keessaa tokko hin ajjeesinaadha. Hin ajjeesinaa? Eeyyeen. Kanaaf maaliif hiree namni callisee kan nama ajjeesu? Ajaja kurnan hin dhaga'u kaa. Haati tokko daa'ima dahuudhaaf ji'a meeqatu ishiitti fudhata? Ji'a 9. Haati mucaa ishee dahuudhaaf yeroo ciniinsifattu maaltu ishiitti dhagahama? Baay'ee ishee dhukkuba. Haati tokko ciniinsifattee erga deessee booda mucaa ishee guddisuudhaaf wareegama hagamii kaffalti? Nyaata isaaf ni kaffalti. Tole. Uffata isaaf ni kaffalti. Tole. Achi booda yommuu dhukkubsatu mana yaalaa geessiti. Dhugaa? Baay'ee dhiphatti. Dhugaa? Daa'ima xiqqoo yoo ta'e immoo baay'ee dhiphatti. Maaliif yoo jettee reeffu daa'ima ka'u? Wareegama hamma kanaa kaffaltee haati kan guddiste mucaa ishii jechuudha. Namni tokko isa ajjeesuudhaaf daqiiqaa meeqatti fudhata? 2. Ni sirreessa achiin booda piu godha. Haati tokko mucaa akkanatti rakkattee guddiste kana daqiiqaa 2 keessatti yeroo dhabdu maaltu ishiitti dhagahama? Ni boossi. Onneen ishii baay'ee hubama. Kanaafuu haati kan akkanatti dhiphattu kan akkanatti gadditu yoo ta'e mucaa ishee akkanatti wareegamaan guddiste kana namoonni kan jala ajjeesan maaliif? Hamaa waan ta'aniif. Namoonni maaliifiin hamoo ta'u? Yommuu inaafan garuu gaarii miti. Afachootti garuu maal ta'uu barbaadda? Dooktara. Tole, Dooktar Ameen, biyya keenyaaf kan jaalala ibsinuuf nuti haasa'uudhaan immoo yookaan hojjechuudhaan? Oduun maal godha? Miti, oduun maal godhatteeti? Oduun biyya keenya ni... Pireezidaantii ta'uu ni barbaadda mooti? Ani pireezidaantii dhabar. Akkas? Eeyyeen. Yeroo guddattu pireezidaantii biyyaa ta'uu ni barbaaddaa? Eeyyeen. Lamaan saayyuu waliin deemaa? Deema. Akkamitti? Akkamitti yoo jettee pireezidaantii ta'e wallaanuu nan danda'a. Dhukkubsaan taasisa bira dhufu carra qabeessadha. Sababni isaa pireezidaantiidhaan yaalamaa jechuudha. Eeyyeen. Pireezidaantii fi dooktarii keessaa kan hojiin itti baay'atus akkamitti? Pireezidaantii. Akkamitti? Pireezidaantiin baay'ee kan biyyaati. Dooktarri garuu iddoo mataasaa ta'e qaba. Perfect. Ameerikaa yeroo jiraattan dhokachuu eenyu waliin taphattu? Akka qofaana. Haadha abbaa kootii ishee faana baay'een taphadha. Ajaa'iba! Akkanatti bareedduu kan taate eenyutti baateetu? Haadha kootii. በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ
በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በጌቴሴማኒ በአትክልቱ ቦታ በጌቴሴማኒ በአትክልቱ ቦታ ለእኛ ሲል ጌታችን በዓለም ተንገላታ አዳምና ሔዋን ባጠፉ ጥፋት አዳምና ሔዋን ባጠፉ ጥፋት በእኛም ነበረብን የዘላለም ሞት መስቀል ተሸክሞ ሲወጣ ጠራራ መስቀል ተሸክሞ ሲወጣ ጠራራ ይገርፉት ነበረ ሁሉም በየተራ አጃይባ yeroo hammamii sitti fudhate kana baruudhaafati guyyaa 12 qofamoo eeyyee barsiistuu koo ababaa baay'ee galateeffachuun barbaada yeroo muraasa keessatti akkan baruu waan na taasisteef pirezidaantis dooktoriis taate biyya kana biyya fooyyofte akka gootuuf gooftaan araaraa fi eebba isaatiin si haa gargaaru amiin sin jaaladha ani sin jaalladha